Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga Jumaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan wixata mudde 19 bara 2016 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo mudde 10 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti. Tarkiitti ambaasaaddariin Raashiyaa rasaasaan haleelamuun ibsameera. Oduu amma televezyiyoona irraa argaa jirruun immoo lubbuun isaanii darbuu ministiriin haajaa alaa Raashiyaa beekseera. Mataa oduu har'aatti attam jirtu an jaallannee gammadaati. Ka gidduu kana Itiyoophiyaa daawwatan ittaanaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets rakkoon yeroo ammaa Itiyoophiyaa keessa jiru haalaan yaaddessaadha. Furmaata hatattamaa barbaada jedhanii jiran. Itiyoophiyaan sanbata dabre kana immoo ittisa gibee sadaffaa eebbisiiste. Qophii ispoortiis ni qabna dhaggeeffattoota keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma oduudhaaf gara jaallanneetti adeemna. Tarkiitti ambaasaadarri Raashiyaa Andree Kaarloof haleellaa rasaasaa irratti gaggeeffame sana booda amma du'aan boqochuun isaanii ministiriin dhimma alaa kan Raashiyaa beeksisee jira. Kunis Ankaaraa keessatti wixata har'aa yoo ta'u gara hospitaalaatti geeffamanii turan. Dhaabbati oduu hedduun akka jedhanitti Kaarloof ituu agarsiisa yookaan egzibishinii aartii daawwataa jiranii rukutaman. Dhaabbatoonni oduu kan Raashiyaa aangawaa kanatti fufee namni kabiroo hedduun haleellaan madaa'uu isaanii beeksisanii jiru. Aleeppoo gama bahaa kan Siiriyaa keessa to'attoonni tokkummaa mootummootaa battalumatti akka seenaniif golli naga eegumsaa sagalee guutuun raggaasisee jira. Faransaayinn akka jettutti tarkaanfiin kun fixiinsa uummataa kan humnootiin Siiriyaa hidhattoonni geessisan ittisuuf gargaara. Maadhee riphxe loltootaa ishee dhumaa kataate Aleeppoo keessa har'a uummata baasuun kan itti fufee yoo ta'u gandeen lama ammayyuu harka riphxe loltootaa qabamanii jiru. Qabsaa'onni fi aangawoonni akka jedhanitti namoonni awutoobisa 20 Aleeppoo gama bahaarraa gara naannoo mormitootaatti geeffamaa jiran. Kunis torban darbee kaasee kan gaggeeffamaa jiru ta'uun ibsameera. Uummanni kuma hedduun ammayyuu Aleeppoo gama bahaa keessa kan jiran yoo ta'u iddoo sana bara 2012 kaasee to'annaa riphxe loltootaa jala turuunsaa ni yaadatama. Garuu duula humnootiin mootummaa gaggeessaa jiraniin lafa qabatan mara dhabaa jiru. Uummata Aleeppoo keessaa baasuuf mootummaan gama isaan gaaffiin dhiyeesse kanneen kutaa Idlib kaaba dhihaa Faawaa fi Keefraayaa keessatti sibiilota dhukkubsataniif madaa'an akka ba'aniif eehamamuufi qabaa jedheera. Kanaaf jecha uummanni awutoobisa 10 har'a magaalaalee kana lamaan keessaa baafamu Biriteen keessa kan maadheffate gareen Siiriyaan Obzarvaatorii for Human Rights jedhamu beeksisee jira. Kan oduunsaa ho'ee dubbatamaa jiru filannoon pireezidaantii Yuunaayitid Isteets baranaa har'a sagalee bakka bu'oonni uummataa kan kutaalee irraa kennaniin ifatti mirkaneeffamuuf jira. Kunis dureessichi Ameerikaa Doonaald Tiraamp pireezidaantii Ameerikaa 45ffaa ta'uun filatamuu isaanii mirkaneessuuf jira. Tiraamp amajjii 20 fuullee keenyaa kakachuun Waayit Haawus kaseenan yoo ta'u lammiiwwan Ameerikaa kanas yeroo dheeraa kaasanii beeku. Ta'us garuu bakka bu'oota uummataa kan kutaalee 50 malee sagalee dhuunfaan uummanni guutummaa biyyattiitti kan kenneen hin filatamin turan. Sagaleen bakka buutotaa kutaa kutaatti kennan heddumina lakkoofsa uummataa irratti hirkachuu waan ta'eef har'a 538 sagalee kennuuf jiru. Itoophiyaa keessatti humna meegaawaatii 1,870 maddisiisuu ka danda'u piroojeektiin Gilgal Gibee lakkoofsi sadaffaan eebbifamee jira. Guddina hidha Abbayyaatti aansee jiru kan lammataati jedhameera. Iskindir Fireetu gabaasee sora. Haroon Gilgal Gibee sadeessoon Itoophiyaan humna ibsee hojii akka akkaatiin hojjettu irraa argachuuf hojjechaa baate naannoo kibbaa godina Daawwarootii fi Walaayitaa jidduutti hojjetama ba'anii guyyaa dheengaddaa eebbisan. Haroolee Gibee irratti hojjechuu jiran lamaan Gilgal Gibee tokkeessoo fi lammeessoo dabalamaniitiin hojiitti dabruuf deemuu jira. Hojii tanaan humniti ibsee meegaawaatii 870 irraa argama. Akka kanaan humniti ibsee Itoophiyaa harka 94 ol guddatti jechuu. Haroon tun bisaan meetiri kiiyubii biliyoona 14 qabaatti lafkaaree kiiloomeetirii 200 irra ijaaran.
Akka bulchootii Itoophiyaa jedhanitti hojiin tunin adoo warri hojii tunin naannoo balleessiti fakkeenyaaf laga bisaan Oomootii fi garba naannoo Turkaanaallee irraa diqqeessi jedhaniitiin waan hedduun irratti duulanii jidduutti ijaaramtee dhumatte. Baankileen tanaa jetteetiin beesee tanaan hojjetan dhoowwattelee fi warri gorsaansi waan akka akkaatiin nama qarqaara kadidillee num jira. Tana keessa jabaannee hojjannee fixannee jedha muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny yoo guyyaa dheengaddaa hojii tana eebbisiiseetiin jedhe waan hojii tanatti gufuu ta'e jedhe keessa. ፕሮጀክቱ ገና ከጅምሩ የተጠቀኑበትን የፋይናንስና የመልክዓ ምድራዊ ችግሮች እንዲሁም ከምክንያታዊነት rakkooleen piroojeektiin tun jalqabamaayyuu keessa baat keessaa gam horiitii fi teessoo lafaa irratti tan maleellee waan mirkanaa caala rakkoolee amantii fakkaattuun warri rakkoo tana naannooti quuqamuuf fakkeesseetiin jibbaaf gooyyeessa hagi hin qabne oofelleen num jira. Tanum keessa baanee as geenne tunin ammoo nuu cufaayyuu gammachuu biyya hagi hin qabnee jedha baga waliin gammannee jedha muummee ministeeraa kunin. Hujii fi wanti asirra argama gabayaa alaalleetti in ooltii jedha muummeen ministeeraa yoo dubbatu. Hujiin tunin akka jecha muummee ministeeraatti Itoophiyaa qofaa miti biyyoota ollaa kaa guddinaan duubatti hafanii fi guddinarra jiranillee fakkeenya dansaa taatii jedha. Humniti ibsii asirra argatanii bahuu jirtuu fi ta'irraa baatulleen hujiin isii dhumachuu jirtulleen walti dabalamte biyya alaalleetti gurguranii faayidaa irraa argatanii jedha. Biyyoota ollaallee waliin ibsee walti dhufne guddin faayidaa qabu uumannee waliin guddachuu fi gabayaa alaallee dabalanne faayidaa hedduu irraa argachuu dandeenya jedha muummeen ministeera kunin yoo dubbii tana hojii tana eebbisiisee dubbatu. Bara 2016 biyya Afrikaa uffee Saharaa gadii keessatti gaazexeessonni 6 ajjeefamanii kanneen biroo 41 mana hidhaa keessatti rakkataa akka jiran ta'u gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n gabaasee jira. Bara darbe jechuun 2015 keessa gaazexeessonni 15 ajjeefamanii kanneen biroo 34 Afrikaa keessatti hidhamanii turan. Bara keessa jirru 2016 guutummaa addunyaa keessatti yoo xiqqaate gaazexeessota 48 kan ajjeefaman yoo ta'u hedduminni isaanii kutaa walitti bu'iinsi itti hammaataa jiru Siiriyaa, Iraaq, Yemen, Liibiyaa fi Afgaanistaan keessatti ta'uu beeksisee jira. Addunyaa irratti kan hidhaa keessa jiran 259 ta'uu fi kun waggootii darban 16 keessatti guddicha jedhame. Afrikaa keessatti gaazexeessonni ajjeefaman kan naannoo ta'uu isaanii fi isaan ajjeesan keessa kaseera duratti dhiyaatan xiqqoodha. Biyya Afrikaa gaazexeessonni hedduun keessatti ajjeefaman Somaaliyaadha. Gaazexeessonni hidhaman 41 keessaa 33 Itoophiyaa fi Eertiraa keessatti hidhaman. Mootummaan biyyootii lameenii waa'ee walabummaa pireesii irratti qeeqamaa turan. Johannesburg keessa kamaadheeffate garee miidiyaa Afrikaa to'atuuf daayirektara akka ta'an William Bird akka jedhanitti. Bara 2016 keessa uummanni walabummaa dhabuudhaan mormiin dhageessise guddaa ture. Kanaaf mootummaan gaazexeessota qabee kaan immoo hidhe. Aangorra turuudhaaf kanneen nu morman mara cabsuu qabna falaasama jedhu mootummaan kan hordofaa jiru ta'uun ifa galaadha. Kan kana dubbatan haala Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen ture. Itoophiyaa keessatti gaazexeessota waggaa kana keessa hidhaman 6 keessaa 5 ammayyuu himannaan ituu irratti hin dhiyaatiin jiru jedhu oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhimma dimookiraasii mirga dhala namaaf hojiidhaaf ittaanaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets ka ta'an Toom Maalinowiskii gaaffiif deebii addaa sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin rakkoon Itiyoophiyaan amma keessa jirtu furmaata atattamaa barbaadaa jedhanii jiru. Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa akka gabaasetti ittaanaan ministeeraa Yuunaayitid Isteets Toom Maalinowiskii eega waggaa tokko walakkaatii as gara Finfinnee dhufuun isaanii kun marsaa sadaffaa ta'uusaa yaadatanii jiru. Yeroo deddeebi'an kanattis mariiwwan geggeessan wayyaawaa dhufuu isaanii daran bal'inaaf hundaan mataa daran ifa galaa ta'aa dhufuun isaanii
beekamee jiraa jedhanii dubbatan. Danqaalee guguddoo yeroo ammaa Itoophiyaa mudatanii jiran ilaalchisee yaada furmaataa mariiwwan kun gumaachuu danda'an agarsiisuudhaaf kana dubbatan Maalinowiskiin. Keessumaa marii isaan marsaa duraa irratti aangawoota mootummaa Itoophiyaa waliin walfalmii agarsiisanillee yaadachuudhaan dubbatanii jiran. Sanaa booda bulchiisota naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessatti hiriirawwan mormii geggeessaman badii lubbuu namaa fi qabeenyaarra ga'ellee yaadatanii dubbatan. Daawwannaa isaanii yeroo ammaaf mariiwwan geggeessaman madaaluudhaan ka dubbatan Maalinowiskiin haala mirga dhala namaa Itoophiyaa keessaa akkamitti akka ilaalan gabaasaan keenya gaaffii gaafateef ennaa deebisan akkana jedhan. The sense of urgency in meeting that political challenge is plainly greater. Haala baay'ee rakkisaatu jira. Biyyattiin labsii yeroo atattamaa keessa jirti. Labsii yeroo atattamaa jechuun immoo mirgawwan tokko tokko iddoodhaa kaasamanii jiru yookaan immoo ugguramanii jiru jedhamee yaadamuu danda'a jechuudha. Seerawwan sirnaa idileen ugguramanii jiru jechuudha jedhanii balaa kun dhaqqabsiisuu danda'u innaa ibsanis. However much the government may feel that the state of emergency has brought Labsiin yeroo atattamaa kun biyyattii keessatti yeroo tasgabbii buusee jira yeroodhaafis tasgabbii buusee jira ka jedhu amma fedhe mootummaan itti dhaga'ameyyuu balaan sanatti hidhatee dhufus ni jira. Tokkoffaa mufannaa uummataa duraan naannoolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti ka'e gara hiriirawwan mormii karaarraatti geesse sanatti balaa mufannaan marsaa biraa dabalamuu isaati jechuudha. Mufannaan isaanii ka duraa waa'ee maaster pilaanii yookaan immoo karoora magaalaa lafa qabachuu hojii dhabamuudhaa fi bakka bu'ummaa dhabuu irratti komee kan dhageessisanii yaaddoowwan kana mara mootummaan dhugaaf seera qabeessa jechuudhaan amanee fudhatee jira. Amma immoo kanneen duraan mormii dhageessisan waa'ee hidhaa fi ookkara geggeessamuutti aaranii jiru. Hammuma haalli kun akkanatti itti fufaa deemetti mufannaa aariin kunis hammaataa deema jedhan ittaanaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kun kana qofatu hin taane balaa kabiraa hordofsiisuu akka danda'ullee dubbatanii jiru. At the same time, it risks giving greater power to the security apparatus in a way that could Gama biraatiin immoo balaan kun humna nageegumsaa biyyattiif humna guddaa kenna. Kun immoo jijjiirrawwan muummichi ministeeraaf mootummaan barbaachisoo ta'uu isaanii dubbatan sana boodatti harkisuu danda'a. Kanaaf kan nuti dhaga'amu kan nuti jennu haguma labsiin yeroo atattamaa kun dheeratutti mootummaan itti galiiwwan barbaachisoodha jedhe sana ofiisaa kan dubbate sanallee bira ga'uudhaaf daranuu rakkisaa ta'a ka jedhudha yaanni keenyaa jedhu Tom Maalinowiskii. Hariiroo Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteets kanneen hordofan namoonni siyaasaa keessumaa gara Itoophiyaatti deddeebi'uu aangawaa kana ilaalchisuudhaan mootummaa Yuunaayitid Isteets waa'ee dimokiraasii fi mirga dhala namaa Itoophiyaa keessaa irratti hedduu yaaddee jiraa jedhu. Ilaalcha kana akkamitti akka ilaalan gaafatamanii Yuunaayitid Isteets biyyattii keessattis haa ta'u sadarkaa addunyaatti Itoophiyaadhaaf iddoo guddaa kan qabdu ta'uu dubbatanii jiru. Ethiopia is very important to us. Ethiopia is Itoophiyaan nuuf baay'ee barbaachistuudha. Naannawa kanatti biyya baay'ee bal'oo karaa qajeelaa innaa ilaallu immoo akka ajaa'ibaatti biyya addunyaadhaaf fakkeenya gaarii taatu. Yoo akka biyya galii giddugaleessa qabduuttii fi diimookiraatoftuutti milkaa'ina argattee deemte Yuunaayitid Isteetsiif milkaa'inoota kana gargaaruun baay'ee barbaachisaadha jedhan Maalinowiskiin. Faallaa sanaatiin immoo haalli amma biyyattii keessatti deemaa jiru kan isaan yaaddessu ta'uu hin dhoksine Maalinowiskiin rakkoon amma Itoophiyaa keessa jiru galii biyyattiin dhaqqabuudhaaf karoorfatte akka hambisuu danda'ullee yaaddoo qaban hubachiisanii jiru. Rakkoon kun biyyattii qofatu hin taane biyyoota ollaa sanaa irratti illee dhiibbaa hamaa akka qabaatu ittaanaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kun hubachiisanii jiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii.
qophii ispoortii har'aa keessatti soraan oduu dorgommii kubbaa miillaaf oduuwwan ispoortii adda addaa qabatee jira. Mee garuma isaattan sin dabarsa. roobi dabartee sanderlaand tokkoof duwwaan dhaantee baafte. Guyyaa dheengaddaa immoo kiristiyaal siilii tokkoof duwwaan garafte. cheelsiin baranaa dorgommii 11 takkuma mo'amne warra walitti qajeelchufa garafaa of dur deebisuu jirti. English Premier League keessa kilabiin Leicester City taphata kubbaa miilaa Naayijeeriyaa beekamaa Wilfred Ndidi kilabii ofii dabalachuu qaqqajeelfachuu jirti. Joan Obi Michael gurbaan Naayijeeriyaa kilabii Chelsea keessa taphatu Faransaayitti galee achii taphachuuf kurfoo jira. Dorgommii wancaa kubbaa miilaa Afrikaa jidhuuf jalqaban Gaanaa, Maalii, Ugaandaa fi Masriitti walitti qajeelee dorgommiin tun dorgommii biyyattii hedduun irratti wal dorgomanii dorgommii wancaa kubbaa miilaa Maans keessa taphatan ammoo Senegaalitti akkam waltanan soora haala keetiitu matoota oduu ispoortiiti. dorgommii wancaa kubbaa miilaa Afrikaa 31 amma jedhuufti jalqabanii Gaaboon qopheessu. Ugaandaan dhiyoo tanaayyuu nam 40 ka dorgommii tana biyyisii fuula bu'eetiin taphatu qopheeffattee qaqqajeelchuu jirti. dorgommiif qopheessuu jirtullee biyyittii hagi tokko durii dorgommii akkana tan marroo 3-4 mo'anii hagi tokko immoo takkum dorgommii akkanaatiyyuu hin dabarre. Ugaandaan dorgommii tanaan duratti taphariyyummaa 5 taphachuuf deemti. Gaaboon Taanzaaniyaa, Liibiyaa, Slovaakiyaa fi Ivory Coast waliin taphachuuf deemuu jirti. humnii fi aglaallachuuf dorgommii wancaa Afrikaa bar dhufu ammajjii 10 haga gurraan dhala 5 bar 2016 taphatanii jechuu ji'um tokkoon duubatti. Tan malallee Burkiinaa Faasoo fi Kaameruun, Gaaboonii fi Giinii Bisaawoo, Aljeeriyaa fi Zimbaabuweetti walitti mare. dorgommii wancaa kubbaa miilaa Afrikaa tunin eegi jalqabanii ganna 31 keessa jiranii Giinii Bisaawoo takkumaayyuu dorgommii wancaa Afrikaa akkana tanaa dabarteellee hin beektu. barana akkuma taateetiin sadii taphattee sadeenuu moote. daqiiqaa 97 irraa Zaambiyaa mooteetiin dabarte garee isii keessa tokkeessoo jirti jechuu. taatullee barana warra wancaa Afrikaa marroo 4 mo'ame akka Kaameruunii fi biyyi dorgommii tan qopheessitu Gaaboonii fi Burkiina Faasoo bar 2013 ganna 3 duratti dorgommii akkana tanirra sadeessoo taateen walitti marti. Giinii Bisaawoo takkumaayyuu dorgommii akkana tanan dabarre as ga'uu baattullee yooyyuu dorgommii dhuftullee taphattootisii biyya alaa qabdu hedduu ol fidachuu jirti. dorgommii wancaa kubbaa Afrikaa Maans keessatti taphatan Senegaalitti moo'ee dorgommiin tunin ganna 10 dura jalqabanii kubbaa biyya hedduu keessatti Maans keessa tokkan biyya keessatti taphatan. Senegaal biyya dorgommii tanaa qopheessite Naayijeeriyaa 8-4 moote mootummaan galatti. Senegaal ammoo Afrikaa fuulaa buuteetiin wancaa fudhatteetiin dorgommii wancaa kubbaa miilaa Maans keessatti addunyaatti taphatanii qophaa'uu jirti jechuu. Senegaaliin tunin tan waliin marroo 4 wancaa kana fudhatte. Naayijeeriyaan ammoo mo'amti tunin tan waliin marroo 3 dorgommii akkanaatiif dhiyaatte. English Premier League keessa kilabiin Leicester City taphata kubbaa miilaa Naayijeeriyaa Wilfred Ndidi kilabii ofii dabalachuuf bitatte. gurbaan kun namganna 19ti kilabii Belgium Racing Genk jedhan keessa taphata. Nama kana kontiraat ganna 5tiitiin bitatan. Gurbaan kun bar 2015 ganna dabre keessa jechuu kilabii Racing tana ta Belgium tana marroo 80 taphateeti goolii 7 galcheef Leicester City tunin talwaniin marroo 2 taphattoota Naayijeeriyaa gatii qaqaaliin bitatte. Leicester City gurbaa kana euro miliyoona 17tiin bitatte. Kilabii alaa taphattoota Naayijeeriyaa tan marroo hedduu bitatan ta'uun beekamte. Arsenaal fi Wolfsburg illeen ganna tokkoon durallee Kelchin Walii fi Victor Omahe euro miliyoona 3tiif 500tiin bitatan. Tulleen ijoollum Naayijeeriyaati. Euroon doolarallee harka hedduun caalti. Gamhaaniin ammoo gurbaan Naayijeeriyaa kilabii Chelsea keessa taphate John Obi Michael Faransaayitti galeetiin kilabii Marseille taphachuu fi qophii jira. Akka leenjisaan isaa kan Naayijeeriyaa jiru Garnoot Roher jedhutti Michael ammaantan amma jedhuuf keessa Marseille jijjiiramuuf waan hedduuf qophaa'uu jira. Nami ganna 29 kunini Chelsea maanaajeera haaraa eegiishin argatte. Eegii maanaajeera Chelsea haaraa dhufe takkum kilabii tanaa taphateellee beeku. Taatullee Michaeliin kun nam ganna 10 dura kilabii Chelsea taphate. Waan hedduun moo'eetiin beekama. Maayikilii kan ganna 4 duratti bitatanii doolara mindaan isaa kaaganna $1 miliyoona 5 fi 800,000 bar tokko mo'anii namni kun akkuma kana waan hedduun moo'aa deemuu jira jechuudha. Saatiin ammaaf qabnu xiqqaachaa waan deemtuuf qophii ispoortii taardhaa tanumaan fixannaa yaad qabdan nu barreessaa nu bilbila Ansoraa Halakeeti.
Dhaggeeffatoota keenya amma immoo yaada dhaggeeffatoonni karaa feesbuukii nuuf barreessan keessaa aga tokko sin dhageessisna tigiste. Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya akkam jirtan? Yaada isin maamiltoonni keenya nu biraan geechan keessaa fuula feesbuukii VOA Afaan Oromoo irratti karaa ergaa keessatiin nu ga'inan jalqaba. Saabit Hussein Suudaan irraa hordoftoota VOA Afaan Oromoo hundaanuu akkam jirtan erga jedhee booda yaada sagantaa keenya irratti qabutti darbee qabsoo uummanni Oromoo daangadhaan amma daangatti gochaa jiru nu biraan ga'uu keessaniif galatoomaa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa kutaa Afaan Oromoo galanni keessan uummata Oromoo hundaan biraan qilleensa irratti naa gahaa jedheera. Saabit kinoo ergaa kee qilleensa irra oolchineerraa galatoomisin jenna. Achuma fuula feesbuukii keenya www.facebook/voa oromoo irratti sagantaa adda addaa irratti xiyyeeffatanii maamiltoota yaada isaanii nu biraan gahantu jira. Sanittiin darba. Yuunaayitid Isteetsi fi Itoophiyaan waa'ee dimokiraasii bulchiinsaa fi mirga dhala namaa irratti torban darbe marii geggeessuu isaan irratti sagantaa hojjenne irratti dhaggeeffattoota yaada nuu kennan keessaa Daani'eel Faantaa akkana jedha. Bulchiinsa Obaamaa ajjeechaa fi iraarsa waggaa tokko oliif Oromoo irratti mootummaan Itoophiyaa gochaa ture oduma arguu akka nagarreetti oduma dhagahuu akka dhageenyetti callisee ministirri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsis afaanumaan haasa'u malee waan fayyadin jiru jedheera. Daani'eel egaa kun yaada keetii galatoomii yaada keetii jenna. Sagantuma kana irratti warra yaada qabannuun gahan keessaa Ahmed Siraaj Ambiraati. Ahmed odoo uummanni bal'aan hiriira bahee sinfeenuu jedhuun mootummaadhaan jechuu isaatiin natti fakkaata. Marii geggeessuun mootummaa Itoophiyaa sodaataniitii jedha. Sin hundumaanuu yaada keessaniif galatooma jenna. Karaa biraatiin haala magaalli Aleepoo jechuunis Siiriyaa keessa jirtu irratti gabaasa adda addaa dhiyeessineef torban darbe keessa dhaggeeffatoonni keenya baay'een gadda itti dhagahame ibsanii lammiiwwan Siiriyaatii waaqa kadhachaa jiraachuu isaanii nutti himan. Warra yaada nu biraan gahe keessaa Eebbisaa Dagafaa kun wanta nama gaddisiisu biyyoonni dhihaa faayidaa isaaniitii jedhanii kana gochaa jiranii jedha. Egaan sun hundumtuu yaada keessaniif galatooma jechaatii dhaggeeffatoota kaanis yaada sagantaa keenya irratti walumaa galatti qabdan akkasumas sagantaa adda addaa irratti xiyyeeffatanii qabdan hoonu biraan geechan nu'is sanulaagaa keenya guutan akkasittifillee deebisnee qilleensa irra oolchina jechuudha. Ammas yaada qabdan karaa lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 11 222 225 9942 ekstenshinii 13 nu biraan gahaa. Bilbilli kun kaffaltii maleedha sinittiin lakkaa'u warri biyyarraa nu bilbiltanis qarshii kaardii qabdan sin jalaan tuqu jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaa odeeffannoos yaadas waan qabdan hunda nu biraan gahaa siniin jenna ulfaadha. Dhaggeeffatoota keenya yaadi keessan gabbina sagantaa keenyaatiif qooda guddaa qabaataa nuuf barreessaa nuuf bilbilaa jenna. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoorraa. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Erga dhukkuba HIV/AIDS jalqaba addunyaarra jiraachuunsaa baramee waggaa 35 dura jechuudha jijjiiramni hedduun argamaa jira. Duraan dhukkuba kanaan qabamuun akka adaba du'aatti lakkaa'amaa ture. Sababiinsaas namni vaayirasii HIV waliin jiraataa ture sadarkaa AIDSitti ega jijjiiramee booda yeroonni lubbuudhaan turuuf qabu waggaa tokkoon guutu ture. Yeroo ammaa namoota vaayirasii HIV waliin jiraatan miliyoona 37 keessaa walakkaa akka ta'an dawaa farra AIDS waan argataniif jecha akkuma namoota biroo lubbuu dheeratanii jiraachaa jiru. Karoorri hatattamaa akka pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi gaggeessu PEPFAR jedhamu addunyaa irratti dhukkuba AIDS kan ilaaleen gaaffii dhiyaatuuf deebii barbaachisu kennuun sadarkaa duraa qabatee jira. Seenaa keessatti dhukkuba gosa tokko qofa irratti xiyyeeffate sadarkaa addunyaatti biyya kamiin iyyuu keessatti hojjechuun PEPFAR ka jalqabaatii jedhan qindeessaan hojii waa'ee AIDS ka Yuunaayitid Isteetsi Ambaasaadder Deebraa Biriks. Odeeffannoon dhiyeenya kana bahe akka agarsiisutti weerarri dhukkuba kanaa biyyootii Afrikaa hedduu keessatti to'annaa jala oole hojii gaariin PEPFAR hojjetu mul'isee jira. Dhaloota dhukkuba AIDS irraa walaba ta'e argamsiisuutti dhiyaanneerra jedha gabaasni kun. Odeeffannoo qorannoo jiranii yaalii walii wajjin godhamu lubbuu uummata miliyoona hedduu du'arraa oolchee jira jechuudhaan kan dubbatan immoo bulchituu jaarmiyaa misooma sadarkaa addunyaa yookaan USAID Gail Smith turan. Akka kanaanis PEPFAR yeroo ammaa addunyaa irratti uummata miliyoona 11.5 dawaa farra AIDS raabsaa jira.
Gabaasa dhiyeenya kana USAID baaseerraa oduu gaariin dhaga'ame. Ijoollee biratti daariqa yookaan infekshiniin sadarkaa addunyaatti mul'ataa ture waggaa 5 keessatti jechuun bara 2010 hanga bara darbe 2015 gidduutti harka 51 gadi bu'uusaati. Gama biraan lakkoofsi namoota eedsiin waggaa waggaan dhumanii kan miliyoona 2 ture amma gara miliyoona 1.1tti gadi bu'e. Oduu hamaan jiru immoo biyyooti Afrikaa kanneen uffee Saharaa gadii keessatti vaayirasiin HIV caalaatti faca'aa akka jiru dubartoota umriin alfii irratti ta'uusaati. Gabaasa UNAIDS dhiyeenya kana baaseen waggaa darbe dubartoota 5 keessaa tokko yookaan immoo 100 harki 19 kanneen vaayirasii HIV'n haaraa qabaman keessaa umriin isaanii 15 fi 24 gidduu ta'uusaati. Biyyooti Afrikaa uffee Saharaa gadii keessatti shamarran dargaggummaatti seenuuf jiran akkasumas dubartoota umrii alfii keessaa harka 75 ka ta'an vaayirasii HIV'n haaraa qabamaniiru. Kunis waggaa 4 booda jechuun bara 2020tti dachaan dabalaa yaaddoo jedhu jira. Dubartoota umriin alfii keessa jiran biratti vaayirasiin HIV maaliif haala nama yaaddessuun babal'ataa akka jiru sababaa hedduu jira. Kunis hokkara saalaa irratti gaggeeffamu, carraa diinagdee ofii dhabuu, tajaajila eegumsa fayyaa gahaa dhabuu akkasumas carraa barnoota sadarkaa lammaffaa dhabuu dabalata. Kanaaf karaa PEPFAR Yuunaayitid Isteets michoota ishee waliin hojjechuudhaan hanga bara dhufuu jechuun 2017 dhumatti lakkoofsa kana hanqisuuf hojjetaa jirti. Kunis shamarraniif dubartoota alfii kanneen biyyooti Afrikaa uffee Saharaa gadii 10 keessatti carraa vaayirasii HIV haaraa qabamu harka 40 hanqisuudha. Shamarran umrii ijoollummaa keessa jiranii fi dubartoota umrii alfii keessa jiran addaan baasuudhaan vaayirasii HIV'n haaraa akka hin qabamne ittisuuf mootummaa Yuunaayitid Isteets yeroo karoorfatu kun ka duraati. Kunis Ameerikaan addunyaa irratti shamarran akka jajjabaatan akkasumas humna horatan gargaaruuf karoora ba'e irratti hirkachuun akka ta'e ibsameera. Michoota keenya waliin taanee hooggantummaa Ameerikaa mararfannaaf murannoo keenya tursuu dandeenya ka jedhan Geel Smith walii wajjin taanee hanga bara 2030tti eedsii addunyaa irraa dhabamsiisna jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumureera. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture. Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa wallee Dajanee Kaasee kanaanin nagaatti isiniin jedha kunooti.